kabajamtoota hordoftoota keenyaa amma kan argamu bulchiinsa magaalaa Galaanitti. Bulchiinsa magaalaa Galaanitti sagantaan goobee hokii ayyaana qaammirraa kaasee haga masqalaatti dhiichifamu dhiichisni kun jalqabee jira. Akkam jirtu obbo Tsaggee? Nagaa jirtu fayyaadha. Nagaa galata. Maqaa keessanii ibsadha. Maqaan koo Tsaggee Hordofaa jedhama. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Galaan. Ayyaana kana irraa kabajamee maal sitti dhaga'ama? Ayyaanni kun ayyaana addaati. Oromoodhaafis Oromoonni ayyaana inni kabaju keessaa tokko akka bulchiinsa magaalaa Galaaniittis kabajachaa jirra. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee wanni illee jechuudha. Baay'ee sitti tola. Mee goobee jechuun maal jechaadha? Goobee jechuun biraa sirbamuudha. Goobee jechuun furdatee gabbatee waan hundaa argatee jechuudha. Waan hundaa argatee namoota umurii kamitti sirbuu danda'a ayyaana goobee kana? Dargaggeessi umurii dargaggummaa keessa jiru Oromoodhaan sadarkaa warra foollee jira. Foollee fi dabballee fi warra shamakkoo kanatu sirba jechuudha. Isaantu warra dargaggeessa warra fuudhuun kana sirba jechaadha yeroo baay'ee. Goobeen yeroo kam sirbama? Yeroo birraa sirbama. Sirba amma irreechaa birraa kana ayyaana goobeetu sirba. Ayyaana qaammirraa kaasee haga masqalaatti haga irreechatitti sirba. Iyyeen dargaggeessa karaa waan itti dabarsuuf jira yookiin immoo dargaggeessi kun beekamu dargaggeessi yeroo ammaa keessatti aadaa isaa deeffachaa jira. Maalummaa isaa deeffachaa jira. Oromoonni yeroo dheeraadhaaf aadaa isaatii fi maalummaa isaa agarree ture. Amma immoo akkuma agartu kan baay'ee nama gammachiisa. Aadaa isaa deeffachuudhaaf aartii kana guddisuudhaaf aartiin uummata keessa jiru kana akkamitti akka baasuu danda'u aadaa uummata kana akkaataa itti baasaa jiru baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf dargaggeessi kun fakkeenya ta'uu danda'a. Fakkeenya Oromummaa isaa guddisuu, aadaa isaa guddisuu, maalummaa isaa guddisuu, eenyummaa isaa baasaa jira waan ta'eef
Kuni kan jajjabeeffamuu qaba dargaggeessa kana laalanii namoonni biraatis akkasitti aadaa isaanii akka eeggachuu Warroota naannoo biraan jiranii aadaa kana mee haala kamiin kabajuu qabu? egaa nurraa barachuu qabanidha amma. Keessatti tuulama kana keessatti amma gammoojjii magaalaa galaan seentarii tuulamaa keessa jirti. Tuulama kana keessatti wanni kun jalqabuu jechuun egaa miidiyaa kana warri dhaggeeffatan kanarraa fudhatamee naannoon aadaa fi maalummaan Oromoo gaafatamaa ture kun aadaa kana kallattii kanaan deeffachaa deemuun gaariidha jedha. Kanarraa waan baay'ee barachuu dandeenya. Goobeen kun akka naannoo Oromiyaatti naannoo kamitti kabajama? Iddoo hundattuu hin kabajama. Goobeen kun bifa isaa gargar haa ta'u malee asitti bifa kanaan sirbama. Bifoota karaa biraatitti jechuudha. Macca keessatti sirbama, Tuulama keessatti sirbama, Boorana keessatti, Gujii keessatti sirbama. Garuu sirbi akkaataatti bifamu gargar malee Oromiyaa mara keessattuu hin sirbama. Oromiyaa mara keessattuu hin sirbama. Obbo Tsagee Hordofaa waan sagantaa kana haala miidhagaa kanaan akkasitti qopheessitanii miidhagsitanii aadaa uummata keessanii eegdaniif guddaa galatoomaa. Maqaa yuunivarsiitii Roobaa Shootiin sagantaa qophii sirbisiisaatiin guddaa isin galateeffanna. Sirba guddaa galatoomaa nu filattanii nu bira dhuftanii waa'ee aadaa keenya, waa'ee maalummaa keenya fi waa'ee aartii keenya kana guddisuudhaaf akkaataa itti sochoosaa jirtan baay'ee galatooma isin jechaa jirra. Ulfaadhaa jajjabaadha isin jechuudha. Fayyaa ta'aadha galatoomaa yeroo biraas dhufnee isin daawwanna. Nagaatti. Tole akkam jirta? Nagaa galatooma. Maqaa keenya jedhamee ibsa. Abarraa Taaddasaan jedhama. Abarraa Taaddasaa eessaa dhufte? Hawwisoo aartii calanqee bulchiisa magaalaa Galaan. Bulchiisa magaalaa Galaan keessa asuma keessatti argama. Maalidha kan kabajaa jirta? Ayyaana masqalaa kabajaarra. Ayyaana masqalaa. Ayyaana masqalaa aadaa Oromoo keessatti goobee fi iyyooleen iddoo guddaa qaba. Isa kabajaarra guyyaa har'aa kana. Tole goobee eenyufaatu sirbuu danda'a? Dargaggeessa sirbuu danda'a. Dargaggeessa sirbama. Goobee dhiyeessaa. Kan guddiin amma masqalaatti ni sirbama. Guyyaa tokkorraa kaasee ni sirbama jechuudha. Tole amma isin akkanatti haala gaariidhaan bulchiisaa jirtu. Amma bulchiisa magaalaa Galaan irraa raatanii garam deemuudhaaf? Bulchiisa magaalaa irraa gaanii hawaasa magaalaa Galaanii fi naannawaa ishii jiraniin aadaa Oromoo goobee maal akka fakkaatu itti agarsiisuudhaaf uummata barsiisuudhaaf. Yoom sirbama goobeen kun? Goobeen kun guyyaa 17 gidduu mana jiran keessatti guyyaadhuma Oromoon nuti kakkan isa godhanne masqalaa yeroo sirbamu waan ta'eef birraa keessa sirbamu. Birraa keessa sirbamu. Ayyaana kana mee akkamitti ilaaltaa? Ayyaanni kun anaaf ayyaana addaati. Maaliif yeroo itti dargaggeessi aadaa isaa ibsu, maalummaa isaa ibsu, oromummaa isaatti ibsu waan ta'eef anaaf ayyaana addaati. Yeroo meeqaffaa kabajuu keessa? Bara kana yeroo sadaffaa kabajuu kooti. Goobeedhaan. Tole baay'ee galatoomna. Tole akkam nagaa qaba. Keenya jedhamu ibsa. Maqaan kiyya Tasammaa Gonfaan jedhama. Ayyaana kana mee akkamitti ilaaltu? Ayyaanni kun ayyaana Oromoon jaalatu keessaa isa tokko. Innis booruu gannaa bahee kan booqaa birraatti sababa waaqa isaa kan ittiin galateeffatu jechuudha. Goobee kana eenyufaaf sirbame? Goobee kana kan sirbu dargaggootatu sirbaa utaalee sirbee kan itti waaqa isaa galateeffatu jechuudha. Naannoo kamitti sirbama goobeen yeroo baay'ee? Goobeen godinaalee Oromiyaa keessatti naanna'amee kan sirbamudha. Isa kana jechuudha. Amma ulee of harkatti qabattee jirta, marga qabattee jirta. Margi kun maal ibsa? Margi kun kan yeroo birraa yookiin immoo masqalaa naannoo masqalaatti kan sirriitti Oromiyaa keessatti margee argamudha. Isa kanaaf kan ittiin galateeffachuu fi jiidhaa qabatee Oromoon jiidhaa qabateetiin waaqa galateeffata. Isa kanuma mul'isuuf ulee of harkatti qabatee. Ulee kana dargaggeessi kan dhiichisu ulee qabateetidha. Kanumaaf ulee qabanneetti dhiichisna jechuudha. Tole bagatti si gahu. Jaga walumaan keenya. Tole maqaa kee ibsa. Maqaan koo Rabbiraa Miidhagsan jedhama. Akkasumallee Alex illee naan jedhu tokko tokko. Goobee jechuun akkuma beekamu yeroo birraa kana sirboonni birraa taphataman marti goobee jennee kan ibsinudha jechuudha. Tole goobee eenyufaatu kabajuu danda'a? Egaa akkuma beekamu goobeen kan taphatamu qeerroodhaani dargaggeessa naannoo irratti argamantu. Sagantaan kun yoomii jalqabee haga yoomitti yookiin immoo sagantaan ayyaanni goobee kun yoomii haga yoomitti xumurama? Ayyaanni goobee kun kan jalqabamu seensa bara haaraarraa jalqabee Oromoon maal jedha baga booqaa birraa geessan jechuun birraan nu bari'eera. Birraan gammachuu, jaalala, sirba, fakkeenya tapha fardeenii, kumaa tapha goobee. Shamarran illee yeroo itti shinooyyee taphatan walumaa galatti birraan yeroo baay'ee urgaa jaalala sirbaan beekama. Sagantaa kana keessa sagantaa kana yeroo meeqa kabajee beekta ayyaana goobee? Egaa goobee akka magaalaa kanaatti yeroo jalqabaatiif bara kana kanan jalqabe
akkuma beekamu magaalli kun sirnoota darban keessatti aadaa aartii duudhaan kun sababoota hin taaneen kan caccabaa miidhamaa ture. Bara kana rabbi nu gargaaritti tokko jennee jalqabne akka Oromiyaatti illee akka guutuu Oromiyaatti illee waldaa shubbistoota Oromoo jennee kan hundeessine bara 2011 akka guutuu Oromiyaatti quba qabaachuu dandeessu goobee kana nutu eegalee jechuudha. Sagantaa kana keessatti maal dhaga'ee as keessatti ani qindeessaa feestivaala goobee magaalaa Galaanii akkasumallee gareen duuba keetti argitu kun garee shubbistoota calaqqee Oromiyaati warra aartii barachaa jiran illee of keessaa qabaa jechuudha. Kanaaf barattoota kiyya. Okay, akkasuma guutuu isaanii warra aartii calaqqee keessaa dhufan. Eeyyuu. Hayyee ergaan dabarfadhu irratti isinis warri dhaabbata miidiyaa yookaan Roobaa Shoo akkasumallee miidiyaan garaagaraa guddina aadaa fi aartii uummata Oromoo keessatti shoora guddaa qaba. Jabaadhaadha aartii yookaan duudhaa yookaan aadaan kan guddatu nama tokko qofaanii miti yoo wal gargaar yoo wal bira dhaabbanne qofaadha. Jabaadhaa jajjabaadhaa isiniin jedha akkasumallee nu gidduutti argamtanii sirna kana nu wajjin eegaluu keessaniif maqaa kiyyaaf maqaa calaqqee aartii Galaana guddaa galatoomaa isiniin jechuudha. Sinebbisaa sinabaaru gooftaa addunyaarra marmaaru. Sinebbisaa sinabaaru gooftaa addunyaarra marmaaru. Yadureessa koo yadureessa koo saafii namaa yadureessa koo gaafa masqalaa yadureessa koo eerontaba yadureessa koo gaafa irreecha yadureessa koo masqalaa barii Goobeen keerraa si eega badhaasaa hunduma beeka. Hunduma beeka. Goobeen keerraa si eega badhaasaa hunduma beeka. Goobeen keerraa si eega badhaasaa hunduma beeka. Mallabdee yaa gooftaa burree moora bokkisa birriin kiisii shokkisa. Mallabdee yaa gooftaa burree moora bokkisa birriin kiisii shokkisa. Bokkisa birrii. Bokkisa burre. Bokkisa birrii. Bokkisa jorra. Bokkisa birrii. Bokkisa mallabdee yaa gooftaa burree foona bokkisa birriin kiisii. Manoora jedhe. Dhumnaanoora jedhe. Manoora jedhe. Manoora jedhe. Manoora jedhe. Badhaasoo qabnaani dhumnaanoora jedhe sangaasoodaa jedhe. Badhaasoo qabnaani dhumnaanoora jedhe sangaasoodaa jedhe. Dhumnaanoora jedhe. Sangaasoodaa jedhe. Dhumnaanoora jedhe. Sangaasoodaa jedhe. Dhumnaanoora jedhe. Sangaasoodaa yaa waaqayyo kenni. Ogolee yaa waaqayyo kenni. Nama nuu kennee yaa waaqayyo kenni. Suuranaa yaa waaqayyo kenni. Nama nuu kennee yaa waaqayyo kenni. Namni nuu kennee amma migaa. Hundo amma nagaa. Dhuguma amma migaa. Hindo amma nagaa. Dhuguma maalin dubbatu. Hundo waaqa dubbatu. Dhuguma maalin uffatu. Hundo waaqa uffatu. Tilaan isaanii achuma jirti. Hundo asala jirti. Dhuguma achuma jirti. Hundo asala jirti. Dureecha koo. Dureecha koo hoyyoo. Dureecha koo hoyyoo. Dureecha koo hoyyoo. Seente koo hoyyoo. Yaala baalaati. Seente koo baalaati. Sirba Ibrahim. Eeboke birabari eeboke wasgaragali eeboke masqala birra eeboke wal bira jirra eeboke jedhee itti fufa. Tole galatoomii ayyaana gaarii siin jenna fayyaa ta'e uffadhu. Isinillee na ulfaadha. Ayyaanni kun akkami? Ayyaanni baay'ee bareeda baay'ee bareeda miti. Mee sirba ayyaana kanaa nu dhageessisuu dandeessaa? Sirba ayyaana kanaa nan danda'a. Mee nu dhageessisi. Ijoollee birraa daangulee ko ijoollee birraa daangulee ijoo koo daraari yaababoo ko ijoo koo daraari yaababoo daraari kaa daraari yaababoo ko ijoo koo daraari yaababoo ayyaana waggaa daraari yaababoo ko ijoo koo daraari yaababoo masqala dhufee daraari yaababoo ko ijoo koo daraari yaababoo akkasii jedhamee sirbamu. Tole sirbi biraan itti dabalsi jira? Injira goobeen dhufee yaadureessa ko jabbilee jalaa karra naabanii goobeen dhufee yaadureessa ko jabbilee jalaa karra naaba siin eebbisaa siin abaaru gooftaa addunyaarraa marmaaru siin eebbisaa siin abaaru gooftaa addunyaarraa marmaaru jedha. Baay'ee bareeda ayyaana gaarii siin jennaa fayyaa ta'e. Ayyee galatoomaa sin. Tole kabajamtoota fi hordoftoota yuutuubii Roobaa Shoo kun qophii
sirbisiisaati. Qophiin sirbisiisaa har'a godina addaa magaalaa Finfinnee magaalaa Galaanitti argamneetu garee aartii calaqqee faana ayyaana goobee kabajaa oollee jirra. Ayyaanni goobee kan amma argitan gaarii irreecha gaarii isiniin jenna. Fayyaa ta'aadha. YouTube Roobaa Show subscribe like gochuu hin dagatinaadha. Anis sagantaa kana kanis qopheessee isinii dhiyeesse Roobaa Hayilamaariyaamii nagaan turaa fayyaa ta'aa ayyaana gaarii.